ترابوا أديروجي أمتا هاريا قبجو ركوي كب لكي ركون كب حلال نياتي حلال فتة ربي خي الحمد لله يا ربي خي عمرنا نريسف أمتا خنا نجودا ربي خي تقولون بتشوني تك وان خيري دا أمو منا فرشون إيته دانغات دبرني يجي دبيدو غات أما خنا رت أما توجي ناتي يا حمزة إبراهيم بكم سنكب دوجته أتو بكم سنكب توجي إبراهيم توجي شيخ جوجل أيه غافي سالفة كان كبا جانا توجي قلت لك أقوي غافي سالفة كان سني كبا حمزة في شنو دي فما وجه أيه كوي مراد دام سين دام تابع كوي دام سامي غافي سخندي دي دمبرن كتو غافو ما جار لما قوني وايفين سين كوي خاي شانسي نما درا ولقو مراد دي بيتك غافتا شانسي سيبل دي نمن ما نتغافت تفرسي جمع كبا بوكسي متغافين توني شانسي ولنجي كنجي غراي اغيزي اسيتن تكو تدبر فيدما أيه مي موت غران سايسن لا چوتو سيلفين دي وان ديران غدا رانكي تتاجو كوي هيا كاي تفردو أيه جانا خينيا مراد الرأي قالي همزة شيغوغل اللين شمبرو يادا خاصني جراني جانا خينيا واني غويا خنا والقبتو غويان خوني akka addunyatti warra kristiyaanitii kanaatti guyyaa kana kabaju guyyaan isaan kabajan kuni amma nuti har'a dubbachuu jirru amantiidha beeka guyyaan kun amantii islaamaatii wajjin akkamii kaja urraay guyyaa kana immoo ummanni kun wanti guyyaa kana kabajan takka baay'inaan ummanni kun kabajeef takka immoo ummanni kun waan beekumsa qaban beekumsa saayinsii qabaniif takka waan diinagdee qabaniif guyyaan kun immoo amantii islaamaa keessatti dirqamatti nama islaamaa irratti hindandam kamni mo passport fi wan tota gara-gara ofisota gara-gara biyya man dijiru kanatti biyya kanaan fayyadamuun dirqama biyya kanaan ala namni sibee nutu deeme biyya tana ummata kanatti dhufe waan ta'eef nuti immoo biyya tana dhufne amantii teenyas qabanneetuma dhufe mee mutu godhaga mee namni tokko mutu godhaga eenyutu sagaban nutu biyya tana deeme itti dhufe malee biyya tana itti dhufe kanaaf immoo amantii teenya dhiifneen dhufne amantii teenya fudhannee dhufne kanaaf guyyaan kuni guyyaa rabbii nu dhalatee janiiti guyyaa kana guyyaan kabajan rabbii amantii islaamaa keessatti hoo guyyaa rabbii dhalatee jan nabii isa nabii rabbiitu dhalate nabii rabbii ergamaa rabbiiti guyyuma nabii kana amma deeban guyyaa ilma rabbiitu nu dhalatee ilma rabbiitu nu dhalatee jedhamni kabaju quraanni waan kanatti deebisaa maal kannee kaja'u muraad kaasee ture sila ragaa quraana kana bira kutuun hin barbaachisen achirratti yaada kan قرآن هايسن nama guddaa nama rabbii dhalate Hamza taraatee usnee si dhaggeeffan Hamza taraatee usnee si dhaggeeffan nama rabbiitu nu dhalate ilma rabbiitu dhalate ja'uuf quraana deebisaa akkam akka kannee muraad tuqee ture kanarratti nuti waan dirqama wantoota gari wanta garee amma guyyaa kana isaabba guyyaa kana ofiisa dhaqee bakkoota garaagaraa paaspoortii tijaarata gizeen filaatitti godhuu kana rabbiin immoo waan akkanaa kanarratti laa yukallifu llahu nafsan illaa wusahaa kanaa miti guyyaa kana kabajuu yoo warra garee kanaa wajjin dhugaadha rabbiin dhalatuun kun waan sirriiti jettee isaan sanii beekamtii waan kanaaf hannuun akkami shari'aa islaamatti kaja'u murraa dubbachuu jira jara keenya ummata waan kana garuu wajji دوبا gaafachaa jirtamo waa murteessaa irta akkam jaallehe oy ummata geeffadhu bootera deebisa haafita tokkoya Hamza ansitti haasawtu hin jiru golabi tuji golabi wantaan gaafi moo yaa dabaasin jaboo yoo achi kan dhofaa dubbii gurbatti abul kaasum ni jira yaada kiyyan kanatu jiru akka keetitti immoo hukmiin godhuani dhaggeeffadhu namoota as jala jiran hukmii anniin godhu hono ayyetti ofar hundillee yoonarra beekan namni tokko kanin waan kana hubannoo waan kana qabnu hubachiisuu barbaadeetti malee nama wallaalaa beekumsaan guutan akka keetii kana hubachiisuuf miti adeeroo. Ayyeetaa jugola baddo malisi mira keessa bee. Nan xumuradda guyyaa kana kabajuu irratti malee nuti haa dubbanne. Jaalin umayyaa weedaa haa taphamu mal jaaluun ana qabu. Lakki jaayilaa fi deebisaa godhe quraana irraa ibarra koon qabu ayyaa use. Hamza quraana lafzi umbeetu Hamza quraana lafzi mee gattaa qara Hamza gattaa aju nuti nama tuji Hamza tilisi te fitaddo amma tana wanira chaansi na birati te wasa qabu jira sauna khote qanaadi mata dureen wanti mana kana akkana fakkaatutti amantii islaamatii fi guyyaa kana kabajuu irratti akkami amantiin islaamatii fi guyyaa kana kabajuun akkami kabajuu irratti wanta kana
ragaan quraana rabbiin lafa kaa'ee jira guyyaa rabbiin nu dhalate namni jiru rabbii dhalate namni jiru fi rabbi ilma rabbiitu dhalate namni jiru amantii islaamaa keessatti bifa hamiin ilaalamaa kana muraad irra deebi'ee dubbachuun barbaada muraad dubbatee jira kanaaf galatooma dhimma guyyaa kana kabajuu irratti walaa qabsiisu. Ayyee mutu gordoo. Chaansii amma hin Abbaafin daqiiqaa 55 qabanii namayyuu dubbachuuf an daqiiqaa lama qofa kannina daqiiqaa lama qofa. Daqiiqaan hedduu lalee jarri hedduu aseenutti xiqqeessitan malee. ani nuti bara an daqiiquma takka takkattiin keessaa bu'u ture. Ayyee tajaajila itti siite bal'aa amma farra sadii si goonaati amma mutu gordota. Deebisuu fi deebisuu. Chaansii na biraatti hin kanna boonsaa lafa Abdul Fattah fi nume itti dabali. Nume daqiiqaa lama fudhadhu. Numaan hin jirtu. Abba Qaasim. Ayyee tafaddal. Soodii siyaasaanii laakiin immoo kabajaadhaan haasaan Hamza Ibrahim nama tuttuqin namni waggaa carraa fiitiin haasee ati carraa kee eeggadhu mitu qabadhuuti namarraa. Boo namarraa hin dalagaa qabaan namarra tuttuqo malee nama tokko qaba. Amma waggaa tuujiin dubbatu afaan dubbatu jirta laakiin yaada isaa ibsatu akka haween tuqe duuba haasawaan haasawanii. Tuquu jechuun bar nama xiqqeessuu jechuudha bar nama arrabsuu jechuudha tuquun malee haasawaan. Carraan kaisaatii. Haasoo nama rukuusan sirriidhaa miti. Ayyee san itti malee ni dhagaa. Ayyee boonsaa maayikii baradhu. Ayyee Hamza bakka Bakka kanatti wanni naa ibsuu akka barbaadan kan hin fedhu Abbaa Qaasim. Lakkoofsi kun yoomirraa eegalee gaafa eegalu san sababa itti eegalee qabaami lakkoofsi kun akkaataa. Ayyee sana anillee ittiin deebi'a. Chaansii isaan booda irra ta'e. Asi boonsaan naa kannee ana haasawamma. Nunoo naa kannee jira boonsaan kasa carraa. Mirga qaba. Aboo waan nama adda dabarsanii jirti. Ni jirti akkamitti hin jirre ayi. Egaa. Ayi. Anallee Hamzaan naa dabarsee jira galatoomii Hamzaa keenya hedduu si galatoomfannaa. Ari deebisaan tuujiif kan nuuf fedhe. Boonsaa bakka najbii ol nainaati wayi dubbata. Paasaboorrii dirqamaa jee. Paasaboorrii dirqamaa miti yoo ilmoo islaamaa kan dhugaa taate paasaboora baafachuun qabdu. Kan dhugaa taate dirqama jee dirqamaa miti. Diraayiv laayisensiin baafachuun dirqamaa miti. Bar sartifikeetii baafachuun dirqamaa miti. Gizee duuteellee sartifikeetiin baafachuun dirqamaa miti. Bakkuma jirtu ganda jirtu ilmoo islaamaa dhugaa taanaa wanni kun haraam yoo ta'e dirqama nutti godhanii hin jeen namni dirqama si godhan jiru. Waanuma nambara kana qabu ittiin fayyadamu jettee akka uummata aamishin jira uummata biyya faranjiitti agarte uummata bar teknooloojiin fayyadamnee jira akka dur baala gaarii qabu farda hidhanii qotatanii qaama isaa akka islaamatti uffatanii warra jiraatu jira. Biyya faranjii kana keessa waan teknooloojii kana hin fayyadamnu xayyaaraan horan waan tokko godhan. So balaaxaa namni keenya shawwaduu barbaadu uraa barbaade koronaa taphatana hin dalee. Dirqama nuti taraati dirqama nuti maarree godhan hin jirtu wanni akkasii paasapoora baafachuun qabdu iskoolaas deemuun qabdu namni foorsi godhuun jiru qawweessi qabee diraayiv laayisensi makiinaan loofuun qabdu makiinaa sanis nambaruma kanaan dalagamtee lakkaa'usa kana lakkaa'uun qabdu. Dirqama hin jeenaa please. Wanni dirqamaa yoo nama jeessee galtee fi naagalee kana wanni wanni inni raasoo jiru akka waan nuti waan baraati waan biraa keessa jirta. Laakiin lakkoofsi kun eenyuun lakkaawwachaa ture dhagaafiin ka gaafatamtee bar malee musliimii waan akkanaan fayyadamu kana. Dhiis tuujiif deebisu jira bar tuujiitu paaspoortii biyya tana dirqamnee dhufne malee fayyadamnuu silaayee bar biyya tana. Maybe ati single ayyee chaansii nama biraatti fayyadamu. Wanni tuujiin jee dirqama nutti hemalee silaa kana fardeessuun qabnuu jee. Exactly. Lakkoofsa amantii islaamaa fayyadamuu qabnaa jee. Ayyee faacaa fita dhugolooti waan inni jedhee waan atumaa jedhee waan inni wanni addunyaa tanatti wanni dirqama ja'amu hin jiru. Wanni dirqamaa yoo nama jeestee hidhaa seenta dirqama. Ayyee. Malee wanni namni Rabaatee mi? Obboleessi keenya Abdul Fattah tafaddal. Koy shani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Najmi welcome abi. Warri biyyaa gaanu bira amata yeroo sirrii jira. Kono deeqaa 26 bara 2026 taanee jirra. Abdul Fattah Aftaraan sanboota Najmi deebisnaa mee daf. Deebi gaanaa fi jechuun nada dabarse ammallee tartiiban galle wanni yaalle ayyee Ustaad Afin dabarsamoo Najmi fin dabarsamoo Afin sifa fa'a Najmi qophiidha
أوان آخر خاطر راكي Hamza Fin Ibrahim kannu muraadii fin kannaan kiyya muraad ayye مرايا مراد دك سني. فتاتي No, أيام فن دي بمرقشات أبو جراتي حمزة بالله عليك موت قرادو أنك نمني في تاتوتي أما دبيني نيجل من نبر أما تنو مخيسة ودي دربش جراية أجيزة قال نص نبر عنك شتوك نمني وري انتو كده هذا خبجانا ناسو نمني هندينو هاي تفضل مراد سن Muraada san gaafii teetillee nu gaafadhu. مراد انجرتو هاي Tole ayyee galatoome Abdul Fattah shukran. Laal wanni isin uummata kana dho'isuu hin qabne guyyaan kuni sababa maaliiti lakkaa'amuu jalqabeedha. Fakkeenyaaf hijiraa yoo fudhattan guyyaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Makka irraa gara Madiinaa diin rabbii kanaa jecha godaanirraa lakkaa'amuu jalqabe. Saniif ka'umsa bareedaa qabaa jechuudha kun. Haaya guyyaan ammaan tana Girigooriyaan kalaandariin ammaa irra bara 2026 jiru kun eessarraa eegaleeti lakkaa'uu jalqabee jettanii gaafa gara seenaa deemtanii seenaalee gara galchitanii dubbiftan guyyaa Iyesus Kiristoos yookaan Nabi Isaan dhalateerraa lakkaa'uu eegalan. Iyesus Kiristoos kun eenyu ja'aniiti lakkaa'uu jalqaban beeytanii? Inni ilma rabbii yookaan rabbii ja'aniiti achirraa lakkaa'uu eegalan. Sababa isa kana rabbi ja'anii gabbaraniif yookaan ammoo sababa ilma rabbiiti ja'anii akka ilma rabbiitti ilaalanii jecha guyyaa dhaloota isaarraa lakkaawwachuu jalqaban. Achirraa higaa addunyaa tana keessa kutanii osoo deemuu lakkoofsi as gahee qaroomanii saayinsii fi teekinooloojii hunda keessa galchanii guyyaan kun akka addunyaa guutuu keessatti dalagu godhanii jechuudha. Duba muslimni hoo waan kana akkamitti ilaaluu qaba? Akkitti ilaaluu qabnu nuti dura lakkaawwii أبو أستاذني رفعتي جراك زي مرافقة تخنا ديبي nuti dura dirqama waan kana balaaleffachuudha qabnaa jechuu maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal ja'a suuraa Maryam ayata 34 irratti maa kaana lillaahi an yattakhidha min walad Allahan subhaanahu wa ta'aalaa ilma godhachuun gonkuma isaaf hin taane ja'a subhaanahu rabbiin qulqullaahe idhaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun hogga waan takka murteessuu barbaade tahi numa ja'anii wanni san hoggusuma taatii je amma gaafiin ani asirratti baleen keenya kanaaf qabu fakkeenyumaaf dhiifa mana irraa taa'aadhaati namuu haadha nu dhalte qabna fakkeenyaaf harmee teessan namni wahii arrabse guyyaa tokko akka maletti yookaan maqaa xureessee yookaan arrabse jechuun naamusa siifaadhaan isiin tun nama akkanaati nama naamusa hin qabne maal jaanii arrabsan kana gareen takka lafaa kaatee guyyaa namni akkasitti haadha teessan naamusa cabsee arrabse san guyyaa kanarraa waa lakkaawwachuu eegallaa jaanii lakkaa'uu jalqaban. Laata yaa dhiiroo isin guyyaa kana mirkaneessitanii ni lakkooytanii hin lakkooytan. Duba guyyaan kun guyyaa jarrii rabbiitu subhaana wa ta'ala dhalate jee lakkaa'uu eegalee akkamitti waan kana wajjin mirkaneessitan. Haadha teessaniifuu miirrii yookaan aariin isinit dhagamtu rabbal aalamiina ilmoo qabajaan saniif akkamitti miirri tokko illee isinitti hin dhagahamne. Mee waan rabbiin suuraa Maryam keessa jiru dhaggeeffadha. Waqaaluu ni jaan ittakhadha arrahmaan walada rabbiin ilmoo godhate jaan. لقد جئتم دغمت دفتن شيئا إدا وانا كم بدات دفتن تكاد السماوات سميوان تنديات يتفطرن منه جتش خنا را سميوان تشيتو دياتي جا رب سبحانه وتعالى وتنشق الارض دجينس دو دياتي وتخر الجبال هدا غارينيس دكه تاتي فچاتي بوبودتي دياتي جا ان دعوا للرحمن ولدا ربي المقب جتش ساني تناجج وما ينبغي وان بربادمو للرحمن ربي فيتخذ ولدا علمو قدچون كم الله برباچ سوجا saniifuu khani dachiisamin jecha kanarraa akkana rifattu khani gaarri dhukkee ta'e faca'u dhiyaatu keeyif akkamitti isin xiqqollee miirri tokkolleen isinitti hin dhagahamne gaafa ilma rabbiitu dhalate jaanii lakkaa'uu eegalan jechuu gama dirqamaatti was dhufne rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hedduu waraam godhe quraana keessa foon booyyee nyaachuu dhiiga dhuguu foon karkarroo waan akkanaa garuu gaafa lubbuun sii dhufte waan sayyoo fayyadamtee lubbuu ta'e oolchite no problem rakkoon qabu jechuu seera islaamaa keessatti saniif waan jarri humnaan nu ol jiraniif waan saayinsii fi teekinooloojii harkaa qabanii jecha fayyadamaa jirra malee wanni kun nutti toleetii mitii muslimni kana beekuu qaba nuti muslimni maal godhuu qabna jabaannee barannee saayinsii fi teekinooloojiidhaan qaroomnee seera maali kalaandara hijiraa kana teekinooloojii keessa galfannee akkasii fayyadamuu qabnaa yaada kiyya galatooma ulfaadha. فرقانا نما
dabareen ana Ustaz Hamza dawa Hamza Ibrahim. ana lakkee na booda ana dura jira Simi tafa. ana dura jira boo ana dura jira inni amma dhufe osoo nuti waraqaa walii daddabarsu jirru ammaan dhufe jee Ara isin dura jira. Uficha. abooda eeguma takka ana dura jira amma dhufe deebi'ee jeeqa osoo nuti walii akkana jirru Koy guuta kaasoo abbaa qaasim dhiisiin mee. eega Haasawachi booda Hamzaan amma laal karaa gabaabaa jechuu okay ayyee galatoom muraad kanarratti yaada kan nuuf fedhe jechuu ayata quraanaa inni fide irratti waan nuti haasofnuu fi wanni inni fidu dirqiini akka kara biraa nu harkisuuf jira akka gartee nuti ayata rabbii falminuu fi fudhachuutti hin jirretti keessattichi nu harkifatee ifii akka fedhu keessatti haasaatu jira malee waan amma nuti haasofne tanaa fi ayanni quraanaa dilli inni amma isaaniiniin ashannafa yookiin akka jallina tahee mirkaneessa ayata quraanaa fideetu jiru kun gonkumaa hawaasoo keenya waliin gitu wanni nuti jechuuf jirru dhaloota Iisaa gaafa inni dhalaterraa lakkaawwattee akka islaaminatti itti fayyadamuu dandeessaadha. Kan nuti jechuuf jirru jechuudha. Maali jennaan inninis ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbii dhalachuu ammoo gaafa inni dhalaterraa kalaandara isaa dhaloota isaa fayyadamtee wanni haraaminaa yookiin islaaminarraa si baasaa takkalleen akka hin jirre mirkaneessuuf jirra malee nuti waa'ee rabbiin ilmoo qaba. Ilmoo maarree taate gaaraa diigamu jira jechii kun kanaan giita wanna jaamaa namni haga ammaa dubbatee hin jiru jechuudha. Hara biraa nama oofeetiiti akka namni nama gartee dubbii namallee jallisee arraba nama dogoggorsiisuu barbaadaa jechuudha. Kanaafuu akka qacallotti fayyada yeroo haasoitan gizee namni waan akkanaa tana fide jalqaba hoomsa keessaniitii fi xumura dubbii keessanii akka beektan akka namni isin jallisneef irraa eega. Nabiyyiin rabbii dhalachuun qaanyii miti wanni jibbamuufis hin jirtu. Isaan ergamaa rabbiiti. Nutis ergamaa rabbii baga dhalateenne kalaandara kana fayyadamuu dandeenya. Warri isaan rabbi ja'us baga nuu dhalate jee gabbaruu dandeenya nun naqu jechuudha nuti. Waa'ee sanii namaa hun naqu. Ilma rabbiiti jees nun naqu jechuudha. Nuti suduuda keenya qofa beeyne. Akkasii quba qabaadhaa islaaminarraa wanni tun fagoo jirti jeetiin amana ustaaz itti fufi. Thank you, Galato. Wanni isin haasawa jirta waan bareedduudha. Sagaleen isaan deddeebiti dhiira na biraa. Abulqaasim mootii godha dhijilee sabeera. Yes, Abulqaasim biraa. Laalaa jara keenya waan takka tan nuti bira kunneetu jira. Lakkoofsi hijiraatis lakkoofsa samii dhufee miti taakka ja'a. Lakkoofsi dhaloota Yesus kan ja'an kunis lakkoofsa dhaloota Yesusii miti. Bakka nu jala galtee jira. Nabiyallaa Ciisaan alayhi salaami nabiyyiidha akka keenyatti. Rabbillee miti ilma rabbillee miti. Ni dhalate. Barri ni dhalate san ammoo lakkoofsa kun hin eegallee beekaa. Lakkoofsa irra bara 2026 tahuu deemu kuni guyyaa inni dhalate san hin eegalle. Innummaanuu Diisembar keessa dhalatee siin jaan isaan. Deen lakkoofsa kun nabii isaa dura ture jechuudha. Sii galee inni baatii tam keessa dhalate yoo jennee nama akka isaan beekanitti baatii amma nuti keessa jiru tana keessa dhalate akkasii mire. Duba yoo baatii tana keessa ka dhalatu taate ummanni isa dura lakkaawachuu ture jechuudha. Mee deemaa gaafadhaa lakkoofsi irra bara 2026 jennuun kun guyyaan inni takka jee eegale guyyaa kamii jaan. Dhalootuma Yesuusii fi dhaloota lakkoofsa bara 2026 wanni waliif fidu takka hin jiru. Ammoo isaan wal qabsiisaniititi dhaloota kana godhan guyyaa isaa wal qixxeeffataniitu guyyaa Jiisas dhalate san. Sii galee malee lakkoofsi kun lakkoofsa guyyaa Jiisas dhalate eegalee miti. Achi dura ammoo osoo ka guyyaa Jiisas qofa ja'anii achi dhaabbatanii bareedaa beekaa jira kee. Lakkoofsa baatummaan hundi guutuun maqaa rabbiitii oolu isiniin jeenee amantanii. Janwariin maqaa rabbiiti jaanuus jaaniin rabbi jalqabaa fi dhumaa jaaniin. Feebruariinis maarchiis hundinuu maqaalee rabboota waan isaan gabbaraniiti. Duba kana nuti fayyadamuu ni dandeenya.
wanta na caalaa tan nuti fayyadamaa jirru osoo hin beekne fayyadamaa jirru jira. Ta'amatti lakkoofsa kanarra caaltu. Amma Januwarii, Febraarii, Maarch, Apiriil jennee kan lakkaa'annu kuni irra guddaan namaan beeku maqaa maal akka ta'e eessarraa akka dhufe. Siigalee bu'uura madda bakka irraa dhufe qaba. Maddi inni irraa dhufe kun eessa akkamitti jalqabe maal jedhanii lakkaawachuu turanii jennee yoo keessachi deebine daranuu shook taane jechuudha. Inumaa osoo jiisusa qofarra dhaabbatee bareeda jechuudha fadheeti. Duba lakkoofsi amma nuti lakkaawachaa jirru bara 2020 jennee lakkaawachaa jirru kuni jaalannees jibbinees hin lakkaawannu jennees inni numa deema. Inni bara 2026 ta'uunsaa hafan qabu. Addunyaanis itti fayyadamaa jirti. Waan irraa hafan qabne itti fayyadamuun rakkoon qabu jechuudha. Siigalee ammoo yoonii fi riyaaliitiitti deebine shook nama godha guyyaalee maqummaan isaatu. Maqummaan guyyaalee nuti fayyadamnu mandee siigalee sandee turisdee maarree jennee kan nuti fayyadamnu kunummaanuu yoo keessa gad deebine coraa shook nama godhaa jechuudha. Ammoo wanni gartee itti fayyadamuun irraa hafan qabne nuttuma fayyadaman siigalee jenneeti malee an ammoo akka kiyyatti akka dirqamaatti ittiin fayyadama akka gartee firiidamaatti lakkoofsa kiyya dur turteen baafadhe. Turte akkana hoggaan jee namni qofluu dandeenya. Lakkoofsi Iyyesuus gaafa inni dhalate jedhanii gaafa isaan eegalan lakkoofsa Jiisasii miti. Yes. Yaanuus dhugaadha. Januwarii Roomaa God Yaanuus jaaniin yaa. Lakkoofsi hijiraatoo. Hijiraa bara 447 kaseenuu deemnu kuni dhugumatti gaafa Nabi Muhammad jiru Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam fayyadamaa jee lafa kaa'e never. Irumaa quban qabu. Wanni Nabiin quba qabu alayhi salatu wassalaam guyyaa inni Makkarraa baqatee Madiinaa dhufu. Guyyaan san guyyaa hijiraa ta'uu beeka malee lakkoofsa hijiraa jedhamee wanni lakkaawamu gaafa san keessan jiru. Tanaas umartu nama lafa kaayee jechuun. Duba yoo Rabbi jee maal fayyadamna? Uma sana dhufe fayyadama. Waan dalagaan itti isin fidde fayyadama. Hijiraas yoo dalagaan walitti isin fidde fayyadama. Siigalee hagartee Jiisas kanaas yoo dalagaa walitti isin fidde fayyadama. Mee Shamzar assalamu alaikum. Yaani koo yaa fixatu. Jechuun mala maaliin irraa bu'aa shanii kiyya. Kanaafuu dirqamni nama tokkorra kaayame lakkoofsa kana fayyadamaa jedhamee irra kaayame tokko hin jiru beeka. Kaan fayyadamuufis ajiriin ati dhabdu hin jiru. Kana fayyadamuufillee ajiriin ati harkattu hin jiru. Lakkoofsi immoo Rabbiin kana fayyadamaa je'ee lafa kaayee ni jirti. Lakkoofsa kana baatiin tun maqaan isii kana fayyadamaa jee. Siigalee sayyoo keessatti deebine baatiilee uummanni dur kabajuu turan keessaa ta'a gartee lafa Arabaa keessa fayyadaman keessaa tan quraanni meenshin godhee maqaa dhawee ni jirti. Siigalee tarabbi quraanni meenshin godhee maqaa dhawee ni jirti. Laa quraanni waan takka jara keenya. Waan takka waan lafa jirtu irra buusee jabeessa. Maalin jee waan takka waan lafa jirtu irra buusee jabeessa. Akka fakkeenya guyyaalee gartee amma uummanni Baabilooniyaan fayyadamuu ture. Guyyaa maaliin isin jaa guyyaa amma torban guyyaa torbannanii kana jara kana fayyadamuu ture. Namu isaan jalaa koppii godhee jechuudha. Akkasii itti deema hanganumaan jaa. Galatoomii Ustaaz Hamzaa asirratti waan inni dabaluu jira.
lakkoofsa kana takaffaa Edwaardii Jiiboo nama jaaniin isa kanaatii kitaaba isaa keessa dubbatee guyyaa dhaloota nabeellaa Iisaa kajaamee dubbatamu kana dhaloota gartee Ciidu Shamsi guyyaa Iidaa dhaloota aduudhaa warra wasaniyyoota warra aduu gabbaruu fi warroota waa gabbaran wasana sanamoota gabbaran biratti jechuudha. Akkasii haala saniin kaanii isaantu gabbaruu ture saniif kana wal simsiisee jechuudha akkasani. Talamaffaadhaa namtichi jalqaba taariika kana warra ruhaabaaniyyoota irraa kaa'ee eegaa amatoota 100 tamteenye booda. Dhaloota nabeellaa Iisaadhaa immoo aslan namnummaan beekuuhu isaan keessa hin jiru. Akkuma Rabbiin subhaanallahu ta'ala ayata quraanaa keessatti jalqaba irra tuqetti. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا جي وهزي إليك بجذع النخلة خنافو غند سان كيسا تي بي غند سان دال نيسين ديسيتو غند خيسا باتي نمني إساساني في إساسانو بيخون جرو دي بي أمي بكيني تغدتي في خنر ليك خامس را غدتي هاجو خانانچ غدتي هاجو خنافو وان حقيقة بين أمتا ميك أبود دبتن ما دي وجي والك أبسيساني وانتو دور وري غريكي في وريتن برا غبرو تران مقالي أغسطس ورد مقانا ماتي باتي أغسطيو فلتيس جنواريو فلتيس باتي فيتيو فلتيس hundi siitu wantoota sanamaa fi wantoota biraati wajjin wal qabatti takkasan ta'ammoo lakkoofsa ittiin hizaabachuudha waan dururiyyaan itti si geessite itti nama geessite takkasanii talamaffaadhaa qabxiin kaasu keessaa waanni namni bakka feenerraa osoo hizaabachuu hin taane rasuul sallallahu alaihi wasallam wantoonni isaan hizaabachuu turan zabana san keessatti jalqaba da'awarraa ergamee isaa amata hanganaati jalqaba da'awaan gizee quraanii bu'erraa لما فاجي بيني الرول قبن زمان عمر تاريخ خاو توكو دالوت الرسولات را ختم نوجان توكو واحد نزول واحد را ختم نوجان لما غدان سرغم عربيت را ختم نوجان خام مالف غدان سرغم عربيت تي ولي گلن غندا شركي خسر را خرا غندا اسلاماتي گديبيانيتي موتما اسلاما دا گدابني افدنداني بيا قبتني تاان سبب سنيف اچر را کا اگلا ولي گلن ولي گلته اساني سنرتي يوم اما ولي گلته اساني خون ايغا ابا دنيا راديمي ابا بكر لين دنيا راديمي زمان عمر بن الخطاب كيست ايجو سبب لو خوفست اسانا جمسي سيچ خوني خنا فكاتا خنان وان راين كارو ابان فدي وان كارو نتي فكاتون يو خنا لا چالو قباته توكسني akasi namitti aanu shani biradhu maayiki naatti ana naatti naantu dhaabbatu mute godhi na duuban dubbattee arshani aboon dubbanneeti mute godhi just mute saboodan dubbanne taaju hundinuu takkuma takka dubbattanii talamaffaadhaan maantan waan irra geesse shan irra geesse sala hamzaa bira mumuraa tureensa ayyee tokko arshani biradhu ayyee najmii tu hafe ture najmii ayyeen khannaaf ayyeessa boodaan fudhadha bakka ayyee najmii dabarsif ayyee assalaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maal jirtan nagaa jirra alhamdulillah egaa amata kana waqtiin tanuma rabbiiti rabbumaa uume namtichi beeta amata abaarraanii hadiisatti amatan abaarina amannee anaa kajoo hadiisumaa jira so manni waan gartee irraa wanni jaan hin qabu jechuu fedheeti. Akka jalqabaatti immoo dhaloota Yesuusii fi gartee kanaa wajji waan wal qabatu takka illee hin qabu. Because amma duraan dursa dhaloonni isaa kun Diseembar 25 kun Januaarii 6 akka sila tiraadishinii Islaamatti yoo ilaalte immoo samara keessa dhalatee jira Quraana irraa gartee gaafa firiin timiraa jirtuu fi kana gizee dubbatu. Wanni kun hundi walitti deebi'ee warri saayinsii qoratu seenaa qoratus ka islaamaa kanaa irra sirriidhaa jaan. Saniifuu yoo dhaloota Iisaadhaa taate Iisaan baatii 2-3 dura dhalate. Probably Julaay irraa haga gartee Oogast takkaa Septeembar jidduu kana dhalateeni waliigalee yeroo gartee laftinis mukninis firii qabu yeroo akkasii dhalate. Saniifuu sanii wajji waliin argu hasan booda kaalandarri haa uumame dhiyoon tana amanta waa xiqqoo sanuu amata if dura dhahanii guyyaa 10 irraa dhahanii akkasitti uuman san dura warri Roomaa kaalandara baatii 10 lakkaa'atu ture seenaa keessatti sababa lola gartee yeroo lolaa tana mimijjeeffatuu fi baatii 2 itti daanii deebi'anii Januaaris baatii takkaa godhan Maarchirraa so transformation hedduu keessa dabreeti amanni haala amma nuti agarre kanarra jechuu fedheeti san malee ammas har'a guyyaan takka har'a gartee kaalandarri guyyaan takka jee namni eegaleen jiru yoo xiqqaate amata 500
dhibba meeqa booda waan eegalame probably Yesuus kun amata hagana dura dhalatuun ooluu yaada jiruun. San boodarra amma gizee baatii 2 Febraarii fi Januaarii minaamin ittiidhaan dubbiin daranuu bakka malee deete jechuudha. Amanninnis duraan baatii Maarch irraa eegalu Januaarii gaddeebi'ee daran waliin laaqamte ammas si galee. So kana hunda keessa dabree gizee akkana ilaaltee wanni kun dhaloota isaatii wajji yoo simboolii gartee akkuma ramzii takkatti akka kabajaa takkatti taate malee exactly factiidha wanni wal qabatu takka illee hin jiru. San gubbaan dabriitii dhaloonni isaa baatii amata 4 takkaa 5 bara kana dura jaameeti kaa'amanamu. Malee amma 2020 jaame 2030 wayii dura akka waan hin dhalateetti jechuudha. Calculationni hawarri seenaadhaa himu. Sanii fi dhugaadhaa rabbiin ilman qabu qabaatuufis hin taa'u rabbiin ilma qabaan kijiba guddaadha. Garuu yoo sammuun laalle ilmi namaa eenyuutu namni islaamaa tokko rabbiitu ilma rabbiitii dhalatee jee selebreetu godha gizee yaaddan. Hin jiru addunyaa kanarra. Ilma rabbii dhalatee jee nama islaamaatii miti ka kiristaanaatu haga takka jechuudha. Si galee namni wanni selebreetu godhuuf yeroo jijjiirame khalaas yeroo jijjiirame dhumte. Malee wanni kana gartee shirkii wajji walitti hidhanii nama islaamaa laa ilaaha illallaa jedhu kafarsiisaniifis dila suddas keessiin nama geessitu hin jirtu. Ragaan tokkolleen qawaan kana deeggaru hin jiru. Kanaaf akkasiin jaa walirra laaffisa. Garatoomi bilisiqiyya yaada kee bareedaa takka takkaan beekumsa addunyaa garaagaraa irraa illee fiddanii haasa'uu keessaniif hedduu galatama. So amma wanni jechaa jiru namni keenya ammaasees rabbiin hokkeessi qabuuf miti. Rabbiin waa hunda fuudhee azaaba seenta. Adeeroo guyyaa keessa jirtu guyyuma keessattuu you have a time to just sit do zikrii kee hoddommeeffachuun wanti haraam godhu osoo guyyaa san osoo hin tahin guyyaa salabreet godhuu osoo hin tahin hojii ati keessatti hojjettuutu haraam godha adeeroo. Ma fakkeenyaaf irra guddaanis meen pooyintii irraa haasa'uu qabna beek.